Gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'an. Gaaffilee kanaaf deebiin jiramoo injiru jedhuuf kan waliin ilaallu ta'a. Haga dhuma qophii kanaatti nu faana bu'aasiniin jecha chaanaalii keenya subscribe gochuun viidiyoo kana ilaaluu jalqabaan affeerraa keenya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 23 irratti Yesuus bartoota isaatiin cubbuu isaanii kan isiniif dhiiftaniif cubbuu isaanii isaaniif dhiifameera. Cubbuu isaanii irraa kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru jedhe. Namni cubbuu namaaf dhiisuu ni danda'a. Wangeela Maariqoos boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo isa tokkicha malee eenyuyyuu cubbuu namaaf dhiisuu akka hin dandeenye ifa godha. Kun immoo Yesuus gaafa namootaan cubbuun keessan isiniif dhiifameera jedhee cubbuu isaaniif dhiisu Waaqa ta'uu isaa agarsiisa. Hiikni kutaa Yohaannis 20:23 irratti tuqame yookaan caqasame garuu waa'ee cubbuu namni namaaf dhiisuu danda'u utuu hin ta'in waa'ee lallaba bartootaa dhaga'uun namoonni qalbii isaanii gaafa jijjiirratan dhiifamuu cubbuu argachuu yookaan cubbuun isaanii akka isaaniif dhiifamu. Yoo dubbii isaanii fudhachuu diduun Yesuusitti amanuu dhiisan immoo cubbuun isaanii isaan irratti akka hafu mul'isa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti namoonni Yesuusin milikkita inni argisiise ilaaluudhaan kun dhuguma raajicha gara biyya lafaa dhufuuf jiru sana jedhan. Yoos akkamitti kiristaanonni Yesuus Waaqayyoodha malee raajii miti jedhanii mormu. Namoonni Yesuusin duukaa bu'aa turan waa'ee eenyummaa Yesuus irratti hubannoo wal fakkaataa hin qaban turan. Kunis gartuun tokko Yesuusin akka inni raajii ta'etti yookaan raajota keessaa tokko ta'etti isa beeku turan. Gartuun biraan immoo Yesuus inni Eeliyaas, Ermiyaas yookaan Yohaannis Cuuphaadha jedhuun amanu. Inni kaan Yesuus akka inni ilma Yoosef yookaan Maariyaam ta'etti beeka. Gareen muraasni immoo Yesuus Masiicha jiraataa ilma Waaqayyoo yookaan Kiristoos akka ta'e beeku. Warri Yesuusin duukaa bu'aa turan hundi eenyummaa isaa isa sirrii yookaan waa'ee Yesuus akka beekuun isaaniif ta'utti ni beeku jechuun hin danda'amu. Sababni isaas baay'een isaanii milikkita inni hojjeteen eenyummaa isaa baranii warra isa hordofaa turan utuu hin ta'in biddeena irraa nyaatanii waan baraniif biddeena barbaacha warra isa hordofu turan. Kanaafuu kutaa asiin olitti kaafame irratti warri Yesuusin raajiidha jedhanii dubbatan kun namoota waa'ee eenyummaa Yesuus irratti hubannoo sirrii qabanidha moo hin qabne jennee ilaaluu qabna. Raajota keessaa tokkollee ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya jedhee kan lallabe yookaan barsiise eessa jira? Yesuus garuu karichi dhugaan jireenyi isa qofa ta'uu ifatti barsiiseera. Waaqayyo oliyyoo namaaf ibse malee eenyummaa Yesuus isa sirrii fooniif dhiiga irraa hubachuun hin danda'amu. Eenyummaa Yesuus inni sirriin Masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati yookaan Kiristoos yookiin isa tokkicha qulqulluu Waaqayyootidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 33 irratti warra Yihuudotaatiin iddoon dhaquu dhufuu hin dandeessan jedhee dubbatee ture. Yoos immoo akkamitti iddoon jiru dhaqanii isa qabanii fannisuu danda'an? Yesuus ni sobe jechuudha. Yesuus kan inni isaanitti dubbataa ture waa'ee iddoo lafa kanaa utuu hin ta'in waa'ee gara abbaa isa ergeetti deebi'ee deemuu isaati. Sababni inni gara koo dhufuu hin dandeessan jedheef eenyummaa isaa beekanii yoo itti amanuu dhaabatan cubbuu isaaniitiin waan du'aniif warri du'an isatti hin amanne immoo Yesuusii waliin bara baraan jiraachuu hin danda'a waan ta'eef isa biraa qoodaas waan hin qabneefidha. Kan gara isaa dhaquu danda'u warra isatti amanan qofadha. Yihuudoota keessaa baay'een isaanii Yesuus eessaa akka dhufe eessaa akka dhaqus hin beekan turan. Garuu bartoonni isaa Yesuus eessaa akka dhufee fi garama akka inni dhaqus ni beeku turan. Bu'uurri amantii kiristaanaa Yesuus cubbuu keenyaaf du'e, lubbuu keenyaafis furee nuuf ta'e isa jedhudha. Garuu inni kun kalaqa yookaan falaasama Phaawulos malee Yesuus barsiisa kana iddoon itti barsiise jira. Eeyyeen jira. Maatiyos 20:28 irratti ilmi namaa lubbuu isaa furee namoota baay'eedhaaf kennuuf dhufe jedhee Yesuus dubbate. Maatiyos 26:28 irrattis dhiigni koo dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'a jedhee dubbateera. Sababni isaas utuu dhiigni hin dhangala'in dhiifamuu cubbuun hin jiru waan ta'eef.
Wanti hubatamuu qabu Phaawulos yookaan ergamaan biraa ergaa macaafa qulqulluu gaafa barreessu of keessaa fuudhee utuu hin ta'in Waaqayyo irraa dhagee hafuura qulqulluudhaan geggeeffameeti. Kan ergicha barreesse harka namaa yoo ta'es maddi ergichaa immoo Waaqayyoodha. Wanti ilaalamuu qabus madda yookaan abbaa ergichaati malee wanta yookaan meeshaa ergaan sun irratti barraa'een yookaan nama harkaan ergichi barreesse miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:37 irratti inni na erge abbaanis immoo ofii isaatiif anaaf dhugaa beera. Isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takkaan dhageenye bifa isaas argitanii hin beektan jedhe. Maatewos 17:5 irratti immoo sagaleen duumessa keessaa inni kun ilma koo isa jaalladhu gammachuun koo isatti raawwatame isa dhaga'a jedhee dubbate. Bartoonnis sagalicha dhaga'anii adda isaaniitiin gombifaman guddaas ni sodaatan jedhe. Kutaan kun lama waliin faalleessuure. Gaaffii kana deebisuun dura inni Yohaannis 5:37 irratti barreeffame eenyuun jedhaa jira bartoota moo Yihuudoota warra Yesuusitti hin amanneen kan jedhu beekuu qabna. Kutaa kana irratti warri Yesuusitti dubbataa ture bartoota isaa utuu hin ta'in Yihuudoota keessaa warra isatti hin amanneenidha. Garuu Maatewos 17:5 irratti warri sagalee duumessa keessaan dubbate dhagaan Yihuudoota warra Yesuusitti amane utuu hin ta'in bartoota Yesuus warra isatti amananidha. Roomii boqonnaa 11:26 irratti Israa'elis guutummaatti ni fayyifama jedha. Israa'eloota keessaa baay'een isaanii bara Yesuus fooniin lafarra turettis ta'e bara kanatti hin amanan. Yoos immoo utuu Yesuusitti hin amanen guutummaatti fayyuure. Israa'eloota keessaa warri Yesuusitti amananis warri isatti hin amannes hedduutu jira. Yihuudoonni warri Yesuusitti hin amanne kunis sababii wangeela tuffachuu isaaniitiif akka diina Waaqayyootti yoo ilaalaman iyyuu sababa abboota isaaniif jecha Waaqayyoon duratti ni jaallatamu. Sababii kanaaf jecha hambaan Israa'elootaa warri gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti waggaa 1,000 ulfinaan deebi'ee dhufu lubbuun jiranii fi warri bara rakkina guddichaa waggaa 7 keessatti bineensichaaf hin saganne ni fayyifamu. Kutaan Roomee 11:26 irratti barraa'es warri yookaan Israa'eloonni gaafa Yesuus lafarratti moof dhufu fooniin lafarra jiran yookaan hambaan Israa'elootaa warri bineensichaaf utuu hin sagadin hafan akka fayyan dubbate malee warri bara kanatti wangeela dhaga'uu diduu yookaan tuffachuun utuu Yesuusitti hin amanin du'anis yookiin immoo bara rakkina dhumaa barichaatti yookaan biyya lafaatti ta'uu keessatti warri bineensichaaf sagadan ni fayyifamu jechuu miti. Israa'eloota keessaas warri bara kana keessa wangeela fayyinaa dhaga'anii Yesuusitti amanan akkuma saba warra kaanii yookaan Yihuudoota hin ta'initti ayyaanichumaan fayyu. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture. Qophii nuti isiniif dhiyeessaa turre gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii jedhu xumurree jirra. Haga qophiilee biroo walitti deebinutti nagaatti isiniin jecha chaanaalii keenya yeroo mara soora fuula keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamiloonni keenya immoo like share isiniin jecha yaadaaf gaaffii qabdan comment nuuf godhaan affeerraa keenya.